Andu'aalam Gosaa irratti rasaasa roobsee sagaagalaa dhiiraa sagaagaltuu dubaraas cimsee mul'atu. luka Andu'aalamis rasaasan dhahe Yeroo 15 ol ajjechaan irratti geggeeffame. Kan tordoftoota kiyya bakka irratti nageenya sinaa qabu jechaas viidiyoo biraatti walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bartan akka raawwatan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni channel kana faana tataa yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification xiqqaan si jechuu barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa garumaatti nafaana tura. Akkuma beekamu kan dubbiin har'a ganamaa kee adeemsifamaa jiru waan bitaa namatti galudha. Caalaa Bultumee irratti yaalii ajjechaatu geggeeffame kan jedhamu Caalaa Bultumee ofuma isaatii peejii isaarratti sheerii godhee ture. Ergasii immoo information adda addaa namoota laayivii galanii viidiyoo adda addaa waan namoonni poost godhan walii wajjin ilaallaa hagarumaatti na daawwadhu dhugaa jirtu asuma irratti hubachuu ni dandeenya jechuudha. Saniif hagarumaatti na daawwadhaa irratti barreeffama Caalaa Bultumee poost godheetu waliin dubbisna. Akka Caalaa Bultumee jedhetti yaalii ajjechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaatti giruupii faanootiin irratti geggeeffame irraa hafee jira. Akkuma kamittuu hanga mana koo galuttis na biraa hin hafne konkolaataan koo miidhamtee jirti ani garuu lubbuun hafee jira. Kootiif jecha nama ajjeesuu hin barbaanne sababni isaa abbaan koo nama ajjeese innis lubbuun darbee rakkinatti waan guddanneef ijoolleen koo seenaan ani dabarsuu akka hin barbaanneefi jedhe. Atiqqaatu bara dabarsine kana qofa yeroo 15 ol ajjechaan irratti geggeeffameera. Akkasumas ergan konkolaataa koo tirsee galee naannoo ajaja koomaandar Alamisheetti nama jedhamuun Komandar Alamsheet nama jedhamuun poolisoonni eenyummaa isaanii hin beekne konkolaataa koo cabsisiisuun waan konkolaataa sana keessatti eenyummaa koo ibsu fudhatanii deeman. Gabatee kan koo irraa hiikanii lakkoofsa gabatee eenyummaa isa hin beekamne keessatti gatanii deemanii jira. Kana gadama Caalaa Bultumee sheer godhee baay'inaanee suura kun akkasirratti argitetti makiinaan isaa caccabeera. Namni irra geesse osoo hin taane balaa konkolaataa waan irra geessame fakkaata akka suuranni makiinaa poost godhu yookiin makiinaa walgacii yookiin makiinaa walgacii akka makiinaa galagalee fakkaata makiinaan isaa baay'ee caccabeetu jira. Gaadurraa kaasertoota keenya doorsisuun akkuma baratametti jira jechuudha. Garuu kan Caalaa kana wanti adda godhu namooti faallaa ni poost godhee kan isaa poost gochaa jiranii kamiin akka dhugaasaa fudhannu nuuf galaa hin jiru. Beesmoo Andu'aalam Gosaa wajjin akka walloreen akka namni biraa poost gochaa jiru. Viidiyoo tokko tokkos walii wajjin ilaalla kan namni laayivii galee haasa'u yookiin viidiyoo poost godhan barreeffama namootaarraas wanti nuyi hubachuu dandeenyu faallaa Caalaa Bultumee poost godheetti jechuudha wanti suuraan deemaa deemaa jiru. Bifa kamiin iyyuu ta'u nuti Caalaa Bultumee miidhamuu isaa hin barbaannu. Caalaa Bultumee miti namni Oromoo ta'e kamiyyuu artistoota meeqaa akkeessi dhabneerra artistoota baay'ee waliin dhabneeyyuu nugaa. Sanii fi artistii Caalaa Bultumee Andu'aalam isa ta'uu isaanii qaroo keenya ija keenyadha. Artistoota nuti baay'ee jaallannudha dhabuu hin barbaannu. Garuu keeziin Caalaa Bultumee qabatee dhufe kuni wanta ni jedhee fi waan namoonni poost gochaa jiranii waan namoonni irratti haasaa jiranii walii faallaadha. Andu'aalam waan poost godheen qabu innis immoo erga poost kana godhee waan ifa godheen qabu viidiyoodhaan waan haasa'e jechuudha. Saniifis waan namooti jedhan walii wajjin ilaallee gar tokkotti murteessina. Masaraa dhabaammoo waan ta'een jettee jirtu poostii kuni xiqqoo nama shakkisiisa. Erga Caalaa Bultumee poost godhee booda kan isheen poost goote sagaagalaa dhiiraa sagaagaltuu dubaraas cimsee morma. Sagaagalaa dhiiraa sagaagaltuu dubaraas cimsee morma. Dhaloonni kun sagaagalummaa hadheeffatee jibbuu qaba. Dhalli namaas kan waaqayyoos kan hin eeyyamuudha. Ammas deebitee sa'aatii wal fakkaataatti qoricha sagaagaltuu silaa 430 seeratu jira itti poost gootee. Isuma poost biraa tokko argee jechuudha. Deebi'ee erga Caalaa Bultumee kana poost godhee poostonni namooti biraa waan namooti biraa barreessaa jiranii keezii biraadha. Haa ta'u soba ta'us waaqna beeku garuu waan jiru walumaa wajjin ilaalla sidii jechuufanii iji gamnaan irra buuseera. Soba adii dhugaarraa fagaatee maxxansan. Asii gaditti argitan kuni iji gamnaa dura boossi. Sana malee namuu Caalaa Bultumee irratti dhukaasa hin banne dubbiin akkanaa ture eda gara barii Caalaan mana dhugaatii keessatti ofumaaf dhukaasa banee konkolaataa ofiisaa fi artistii Andu'aalam Gosaa rasaasaa yeroo lama dhukaasee miila isaa rukute xanyaan jedhan tokkoyyuu achiin turre. Waan hin fakkaanne haasa'uun harka xurii jalaa nama hin baasu. Jabina waaqayyootu Andu'aalam lubbuun hafee ammaaf yaalii godhamaafii jira. Haala gaariirra akka jirus haadha manaasaa irraa qulqulleeffannee jirra. Maalumaafuu harki kun waa'ila qabsoo nyaachuu kan bare har'a miti quba qabaadhaa jedhe. Nama kana namni kun hammam qabatamaa hin taane wanti beekaman hin jiru. Garuu poostii namooti godhaa jiranii baay'ee gaaffii waan namatti himuu fi wanta Caalaa Bultumee poost godhee amanuuf baay'ee nama rakkisaa jira. Viidiyoo Kiyaar Bashir laayivii galee ture tokko walii wajjin ilaalla. barreessa malee namatu dhugaa keessarraa dubbata malee namatu dhugaa keessiif hima malee namatu sirraa iyya malee ofii keetiin iyyatu. Maaliif ati yoo ofii keetii haasayatte itti dabalataa dubbii itti bareechifataa sirriitti itti gadi naqattee dhadhaa dibdee maal gootee poost godhatte jecha. Caalaan ka calqaba fiigee barreeffate jechaadha. Andu'aalam Gosaa irratti rasaasa roobsee konkolaataa Andu'aalam Gosaa rasaasan uree
luka Andu'aalam rasaasan dhahee osoo Andu'aalamiin jalaa dheessu konkolaataan inni walitti buuse sun konkolaataa nama biraati. Sigalaami Hancaalaa Bultumee bakka wanni marti isaa ajandaan isaa hoteela keessaan bahu Caalaa Bultumee jecha. Guyyaa tokko hoteela keessatti nama ajjeesa, guyyaa tokko hoteela keessatti dhukaasa, kaleessallee hoteela keessatti, yeroo mara hoteela keessatti. Ka inni sababatu immoo yeroo maraa jecha yeroo mara faannoo habashaa jedha. No man. Gurbaan kun tasa gaaf tokko jaartii isaatu faannoo dhalee shukutii mataa keessa dha'uu isaa rabbiin kun bichaanaa beeku. Baay'ee na shakkisiisa nama ija kana yoo ka itti fufu taate. Sigalaami warri immoo biyya keessaa jechuudha. Gaazexeessituu Oromoo takka kabaja waan qabuutiif maqaan dhahuun takka mooneeti gammachuuti jechuu jala fiidee baga rabbi si baasi. Ka dhiiga Haacaaluu mi'eeffate tuyyuu si ajjeesuu dhufe. Let us deal it guys. Yoo dhugaa dubbanne Andu'aalam Gosaati moo Caalaa Bultumeettu Haacaaluu fakkaata. Mee hojii jaraa gadi buusne weellistoota kana jechuun jara maraa hin jaalanna haalaalluun kilaashii qabatee xarraqqi jedhee Sigalaami xarraqqi jedhet konkolaataan bitamee fi manni kennamee fi lafa keessatti illee karaa argateen koonsartii dalaget konkolaataa bitatee mana bitate. Innaa akkasi Sigalaamiti warri mootuu jechuu Caalaan fiigee dhufee dursa boo'e. Oromoo kiyya an obboleessa kiyya wajji wallole kino waan tokko waadaa isinii gala Oromoo. Ani yoo Oromoon afaan kiyya na cabsite jecha yoo an Oromoo wajji wallole yoo an Oromoo wajji wal dhabe jecha Sigalaamiti tasumallee jecha tasumallee Oromootti walitti hin fidu kun immoo waadaa kiyya. Okay, eshi brother la jira anillee akkana barreessitaa jirtu argaan jira siisma brother akkan si jaalladhu si kabaju beekta garuu immoo Caalaadhaaf qaanyidha. Haga feetellee machaay haga feetellee waan feete ta'e obboleessa kee irratti rasaasa ilmi Oromoo akkam yoo ta'u ilmi Oromoo lama rasaasa walirra dhukaasa qaanyi akka Oromoon baalagisee jedhamee ijji addaa Oromootti qabamu. Akka Oromoon baalagiseedha jedhamee Oromoon ija addaatiin laalamu akka nuti foggoramu akka jechuudha diinni quba nutti qabdee nama keenya sheemii qabsiistee waan fayyadamuu qabu kan dhoorgitu jechuu Sigalee akka amma Caalanfaa gochaa jiran kana kama dhugaa siin jedha Sigalaamiti baay'ee Andu'aalam irra qoree Caalaa Bultumee arrabsaan jiru gochi Caalaa Bultumee sirrii waan hin tahiniif isayyuu badii balleessami jaarsitti ergee Andu'aalamii wajjin achumatti gara keessatti maaliif hin fixan maaliif fiigee dhufee dhimma Oromoo godhu konkolaataan caccabe sun ka Caalaa Bultumeeti miti kanama biraati ka saahiba Caalati so hin ta'u namni aga kiyya Caalaa Bultumee jaalatu hin jiru garuu immoo jaalala nuti isaaf qabnu kana balleessuuf waan inni deemaa jiruuf jecha dhaabadhu Caalaa jechuun isa feessa. Hagayoomi gurbaan kun faannutti sababatee magaalaa Rabbashaa bula gaayis. Inni eeggamu Caalarraa jecha. Kan biraa mootuu jechuun wanni Andu'aalamitti ka'eef fudhatama Andu'aalamiin qabdu. Baay'ee an Andu'aalamiin jaalachuuf miti yookaan waan biraatiif miti. Andu'aalam namni jechuudha. Namni dhugaan Haacaaluu fakkaatu weellistoota Oromoo har'a jiran keessaa jechaadha Andu'aalam Gosaati akkamitti. Haacaaluun dandeettii isteej irratti qabuun dandeettii yeedaleessuuf walaleessuu isaatiin beekamet sagalee Oromoo tahet dandeettiin Andu'aalam Gosaa ka Haacaaluu waan fakkaatuuf jennaan mucaan kun Haacaaluu xiqqaadha jettee habashallee mataa jalatti gaqqabattee weellisaa Oromoo yoo jedhan Andu'aalam Gosaa yaamtee jechaadha. Sigalaamiti Andu'aalamiin hojjechisiisti mee laala poosteroota magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee kilabitti sirban qabu. Andu'aalam Gosaati. Hinaafama kana irraa ka'et Caalaa Bultumee Andu'aalamiin tamaduu danda'e jechuudha. Andu'aalam garuu mee laala eenyutu Oromoo miti. Andu'aalamiin ilma Oromoo wajjin wallolee ani hin dubbadhu jettee cal'iftee galtee isiin. Caalaan garuu fiigaa dhufe karaa qurxaatiin jaalatamuuf jecha ara shame on you Caalaa. Shame on you. Shame.
Inagga musirra. Andu alam baay'ee yeroo calqabaatiif andu alamin Finfinneetti wal garree wal barree akkuma ilisa Oromoo kamii jechuu Amerika bilanii andu alam yoo isin bira jiraate kiyaaro akka inni dhufee kilabii keenya hojjetu barbaanna akkasitti weellisu barbaanna nuu fidaa jedhanii qabxii kanarratti naaganii konkolaataa maal namatu si badhaase miti andu alam weellisaa jabaa bakka bu'aa Hacaaluu jedhamtee badhaafamte miti andu alam Gosaan jedheen lakki kiyyuu koo sobaa ani konkolaaticha ani kanan bitadhe baankirraa qarshii halkan kilabitti sirbaa buluunan walakkaa kenneen walakkaa baankii Oromiyaa irraa fudhe konkolaataa san jedhee baankii Oromiyaatti qarshii andu alamii kafal shuf mucaa akkatti hojjetee of jijjiiru kana jechuun mee konsertii Caalaa Bultumee dalagee akka andu alam sanitti jaalalaan ummanni Caalaa Bultumeetiif konsertii isaa seenee fi Caalaa namni ilaale fida lamaan Oromoodha maaliif kijibdan dandi siigale sabab sanirraa kaafee garuu jarriidhaan dhaye akkasii miti ayirbaagin akkamitti dhoya konkolaataan dhagaan dhahame hin dhoohu ayirbaagin dhoohu hin jiru konkolaataan yoo dhagaan dhahame kanaafu osoo fiidu konkolaataa kee girgiddatti buuste waan taateefu brother lammata ittiin deebiin. Yaarbashit gaar kan jechuun yaada isaa kan ibsedha. Yeroo baay'ee dhugaanatti fakkaata maaliif sooshaal miidiyaa namooti poostii gochaa jiranii kan Yaarbashit wajjin wal fakkaata jechuudha. Keessumattuu namooti poostii waan kana poostii gochaa jiran sooshaal miidiyaa dhuunfatee jiru faallaa Caalaa Bultumee poostii godheedha. Dhimmichi Andu'aalem Gosaa keessa jira. Qananiis keessa jirti jechuudha. Sana keessaa akka namooti baay'ee poostii gochaa namoota baay'ee bilbileera. Inna namooti gaafa jedhanii keessadha kan isaan poostii gochaa sana deebi'ees immoo nooni ituutee hoteela Qananii gaafa ofii kooti taa'ee yaadu jechuudha. Hoteela Qananiisaatti faanoon akkamitti dhaqeetu lolaa jechuudha. Tokkoffaa hoteela Oromooti haa ta'u iyyuu malee immoo konkolaataan akkas caccabu kuni konkolaataan caccabu maaltu fide konkolaataa cabsuu fi isa ajjeesuun tokko miti. Itu dhuguma isatti xiyyeeffatanii dhufan ta'ee konkolaataan caccabuu dhiisuu danda'a. Konkolaataan gaafa laaltanii akka waan makiinaa wajjin walitti bu'ee akka waan girgiddaatti bu'ee ekkeessidha kan fuulli makiinaa kun ekkeessi badee jiru jechuudha. Meebi yookiin ituu fiigaa jiru waatti bu'ee jechuudha. Kanaafuu wanti dhugaan jiru namaaf hin galu kamiin gamannee kamiin akka dhiisnu hin beeknu garuu namooti baay'ee burjaajumsa uumaa jiru sooshaal miidiyaa irratti. Kanaafuu an yaada namooti dhuunfaa fidaa jiran isiniif dhiyeessee kana sana jechuu hin danda'u garuu isinii asirraa waan hubattanii waan isiniif galee dhugaa jiru keessanitti waan itti amantan fudhachuu dandeessu jechuudha. Andu'aalem illee yaalchisa mucaa dalagatee haadha isaa obboleeyyan isaa barsiifatu kana jechuudha. Yaalchisa gorsaa akka nama gadhee akka Caalaa kana wajjin hin oolle jecha. Caalaa Bultumee mootu jechuun yakka aadaa Oromootiin jechuun sirna gadaa Oromootiin yakka fixachuu qaba jechuudha. Osoo amantii nama tokkollee hin qeeqoofillee gamaa gamana olii gadi dubbiin qabne dhugaa jiru garuu lafa kee jecha. Yoon ittiin haftin kuni dhugaa. Waan kana immoo Andu'aalem ofirratti beekee hin jiru. Beekamtiin isaa mul'achuu akka dandeettu Andu'aalem agarsiisee jira weellistoota dhaloota qubee keessa Andu'aalemiin kabajatu. Mana murtiititti haa hidhamuu minaaminaa miti. Caalaa Bultumee garafamuu qaba abbootii gadaatiin jechuun gorfamuu qaba sirritti. Badaam ibbaalagee so kun nutti maame konsertii Caalaa Bultumee dhiyeessee qarshii 20 irraa argate. Yalla. Azmaarii jechuun Caalaa Bultumee. Andu'aalemii garuu sibsabaa mootummaa taate kamurna dhaaba siyaasaa kamuu taate bakka namni itti wal qoodu dhayixee sirbitu mee ilaala mee argitanii takka dhageettanii beeytu. Siigale Andu'aalem illee immoo jechuun yakka isallee Andu'aalemiin dhaqee jilba dhungatee fixatuu qabaata. Korma fidee qalee jecha. Hordoftoota yaagaa wanti sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana fakkaataa keessumattuu yookiin evidensii yookiin waan qabatamaa maal qabdanaan jechuu dandeessu waan qabatamaa wanti jiru waan namni jedhuurraa kanarraa keen tilmaama yookiin yaada yookiin faallaa Caalaa Bultumee viidiyoo isiniif hojjechuu danda'e jechuudha. Dhugaa jiru garuu isaan lammantu beeka. Mee boodiftaan Andu'aalemis bee viidiyoodhaan haasa'uu danda'a. Caalaa Bultumees bee viidiyoodhaan haasa'uu danda'a. Yookiin jaarsoo yookiin abbaa gadaa gidduutti dhimmi kun dhumuu danda'a. Dhugumas yookiin akka Caalaa Bultumee immoo jedhe immoo dhimmichi akkuma Caalaa Bultumees immoo ta'uu danda'a jechuudha. Garuu walumaa gala yaadi koo irratti artistooti keenya of eeggannoo ofiif gochuun dirqama ta'a jechuudha.
keessumatti lijira adillee deengaddaa amma ajandaan TikTokii qabatee jiru isa wajji wal qabataa dhimma amantaa keessa galee jechoota ni jedhu jechoota badaadha jechuudha. Sanii wal qabatee immoo diina horataa deemta akkuma jechooti kee afaan kee kun arraba ofiitiin diina ofitti bittaa jechuudha. Maaliif nuti maaf kana goota sana goota son taane waan isin jaallannuufi fakkeenyaaf Andu'aalemii waan jaallannuufi Liyyaa Rediinis caala bulte waan jaallannuufi malee mirga waan fedhan dubbachuun tuma mirga isaanii ta'etu jiruyyuu biyya kana keessatti wantoota lubbuu si baasuu danda'an dubbachuun gaarii miti. Maaliif boriyoo numatu si dhaba sumatu nutti hir'ataa jechuudha. Saniif arsooti keenya yoo of eeggannoo waliif goone yoo wal jaallanne yoo wal tiksine yoo seerumaan walii gallee of eeggannee namas eeggannee jiraanne gaariidha. Maaliif artistootaa fi namooti jiraatan nama tokko miti. Maaliif isin uummata Oromoo bu'aa guddaadha. Qabsoo guddaa geggeessaa turtanii yoo jiraattanis gara fuulduraatti baay'ee uummata keenya fayyadu sagalee nuu ta'uudhaanii beekamtii waan qabdaniifis isin qabna. Maaliif eenyummaa keenya mul'isuun aadaa keenya afaan keenya duudhaa keenya waan guddisaa jirtanii fi keessumattuu baay'ee waan nu fayyadanii fi isin dhabuu hin barbaannu. Namni tokko hinuma du'a garuu yeroo isaa malee du'uu hin qabu. Qaxaroo isaa malee du'uu hin qabu. Harka namarratti du'uu hin qabu. Saniif of eeggannootu waliif gootanii waliiftu araara gootanii of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada. Akka yaada kiyyaatti jechuudha baay'ee isin jaalladha. Rabbi umurii keessan haa dheeressu hamtuu isinirraa haa qabu isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyoo viidiyoo isin riqqaadhe kana fakkaata. Viidiyoon biraa yookiin dhimmi biraa yookiin wanti kana wajji wal qabatu wanti dhuga ajandaa sirriinsaa yoo hin baate immoo waan viidiyoo isiniif fide yookiin irratti viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Saniif yeroo biraa viidiyoo biraatiin gorti deemnutti nagaan tura.